Oromoo fi Oromoo wal dhawaan jirtu saba kiyya. Oromoo fi Oromoo wal dhawaan jirtu. Sirna nafxanyaatii fi Oromoo wal dhawaa jira. Sirni kun walitti ta'u yeroo takka illee. Sirna san maqaas jijjiirranneeti akka hundi yaallee dadhabne. Harma muraa fi calii calanqoo. Abaabilee kiyyarra bakka jiru beeku gaddaafaa mililik fide dirree tuulamarraa muqqaase. Hakan hunda nu godhe sirna sanii morma. Oromoo fi Oromoo wal dhawaa jirtu hin jirtu tana qabadha. Sirnaan wal dhawaa jira ummanni Oromoo. Sirna kana buqqaasuuf maal godhuu qabnu? Rafuu hin qabnu. Taa'uu hin qabnu. Ha barreessu barreessa, ha dunee iyyatu iyyachaa humna teenya jabeeffachuu. Nama wahi qabu bar yoo takkaan isinii nama waa takka harkaan qabne ati kilaash qabda. Seenaa jamjamoo qawwee qabdi. An qawween qabu. Kotteenyeen nagaa haasoynaa jenna. Waan isiin jettu sana yoo fudhatoo baadhe addatti yana dhoyte bakka isii bakka silaa barbaaddu san waan barbaaddu san laqaayxeen harkaa fudhatte. Fakkiin isinii dhaye. Kanaaf haalli amma Oromiyaa keessa deemaa jiru. Hanu teessisuu miti. Nama wahi qabu kabajaa qabu. Shiftaan jiinaan waraanni waboodha. Qubee sadeen ni beeytanii hiikadha. Wabii teessa bira dhaabbadha waboodha. Ni sodaatina. Ha kabajaa namoo arkatuun humna jabaan. Nama humna qabdu Ameerikaan maaf sodaatamti duniyaa irratti waan humna qabduuf. Mataa isaan irratti qawwee qaba mana manatti. Qawwee maaf Oromoon hiikachuuf hidhachuuf maaf dhoorkan. Oromoon maaf sibiilaan dheeffamti. Oromoo tana qawweetti kannina dongora Harar dhaqeetti Haayile Sillaaseen jedhan. Hayyeeboo jedhanii gisee akkana godhan. Asuma fuudhee dongoraa kana bakkuma irraa buqqaase sanitti darba jedhan. Ummata kana qawweetti kannina. Yoo qawweetti kannito guyyaa tokko dachirraa nama fixanu. Hulaa afurirraa ummata kanutti hin dabarsina. Arra maaltu deemaa jira Oromiyaa keessa? Feetan akka feetan taa'ame waa feetan deeggara. Maaltu Oromiyaa keessatti deemaa jira? Humna teenya tabaratte keessa maaltu deemaa jira? Nam kun soddom saba tokko keessaa yuunivarsiitiirraa ari'u jechuun maal jechuun? Saba san ajjeesu jechuun. Ha doktora ta'u, ha injineera ta'u, ha waan hunda barsiisaa ta'u. Kanaaf Oromoo dubbiin akka nuti jennee miti jajjabduudha. Waan bakka nu barbaachisaa ta'e hundatti argamuudhaaf if qopheessuu qabna. Keessattuu dubartoonni Oromoo nuutu boo'e. Obboleessa